Aisha marka fuuni daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri maatii Push5 show istiidiyoo jalatti argamtan hundi keessan jechuudha. Asiin eenyuun argitan, asiin immoo eenyuun argitan karaa harka mirgaa kiyyatti singilii argitan. Gama kanatti immoo artistii teenya jaalatamtu jechuudha. Khadijaa Haji argitan jechuudha. Kanaaf mirgi kan dubartoota dina fakkaata singilii. Dirqama malee. Akkasii dubartoota dursuu qaba. Akkasii. Kanaaf jechuudha. Gidduu keessanitti argamu kiyyaaf immoo anaaf gammachuu guddatu natti dhagahama. Isin immoo waan isin jettan hin beeku. Natti tolee jira anaaf gidduu keessan taa'u kiyyaaf. Dhugaa dubbachuudhaaf nus baay'ee nutti tolee jira. Anti seetu gammaneera. Kiiloomeetira meeqa akka kuttee ormaata irraa dhuftee as dhufnaan immoo quba nu qabaattee nu too'attee nutti dhufuu keenya gammachuu guddaa sirraa qabna. Itti gammaneera. Kalooti nagaa qabdati. Nagaa galansa galanni isaa qarra geenya. Baga jiraata. Walumaa nu baga jiraan. Yaa Waaqayyoo yaa Talaakoo. Kanarraan nu geessa galatake. Galaan isaa fayyada. Dhugaa dubbachuudhaaf ani guyyaa kaleessa jechuudha. Waan magaalaa kana keessa jirtuun seene tureyyuu. Singilii wajjin osuma yaanuu akka carraatti bilbiltee jennaan bara kadoon jirti naan jedhe. Akkas as jiraannan himaa bira nageessiniin argaa hin jireeni. Booda immoo inni si bilbilee as fidee. Piraanks gochuu deemaa tureyyuu haalli xiqqoo nuti hin torre ture. Waan haalli nuti hin toliniif piraanks illee hin taasisne haalli ati nu qeebaltes haala gaarii ture baay'ee nuti tole. Oromoon akkasuma nama qeebalaa beeki. Waan fedhe yoo ta'e Oromoon akkuma jireenya isaas nama qeebaleetiin aartii waan ta'eef namni aartii akka itti nama qeebalus ni beeka sirrii beekama ta'eef. Kanaaf haala aartii kanarraa asis urga babbaddee jirta. Waa'ee aartiirra xiqqoo baddee sirba xiqqoo turee jira urga gadhiise jechuudha. Kan argee sirba haaraa ka Jawaar Kadinquu. Achi booda sirboota biraan argine aartii keessanii nu taasise na fakkaata. Nuti illee itti majjiraata akka aartii irraa laaffannee hojii guutuu fixeera argamu guutuu kaasetta. Xumuree baay'ee isaa hojjeta isa keessa immoo kilippisa hojjedhee sirba Dinquu Dayyaas tokkoof sirba Jawaar Falmataa Haqaa jiru tokko Sambooles Qallaa koo sirba jiru sirba Shawaa tokkoo fi sirba Garbiraa aadaa Gabiraa tokko keessaa gadhiisee ture. Hojiilee hedduu gadhiiseera lomicha keessaa yoo jechuudha. Takkaan fagaanne haaluma biyyattii keessa jiru kanatu nu balleessee isteejirraa malee akka duriitti hojii walirra gadhiisuudhaan malee qilleensarraan fagaanne aartiirraan fagaanne. Okay, ani nin beekaa gaafii kana immoo daawwattoonni kiyya maaliif nuuf hin gaafanne waan naan jedhaniif jecha si gaafate malee ani akka aartiirrallee hin fagaatin akka hojjechaa jirtus waan beekuuf dirqama si gaafachuu waan qabuufi amma xumurtee jettaa jechuudha albaa waan dalagaa jirtu kana haarawaa kana. Xumureera hojii isaa guutuu fixeera. Keessaa kilippisa immoo gadhiiseera. Xumureera qaawwa bichee bara haarawaa kanatti eebbiseen uummata kiyyatti kilippitti dabalee gadhiisan jira. Rabbi walumaan waa ga'uun si jaa guyyaa san immoo akka chaayinala dhuunfaa keessatti immoo gadhiistee uummata kee kaba gammachiisus abdiin qabna. Warri daawwattoonni kee jechuudha ammas warri waan dagachuu akka qabne chaayinalli jechuudha liinkii isii karaa gadii kanatti isin kaa dhayitaniitiin jechuudha warri maatii kiyya taatan nam tokko osoo namne jechuudha warri na daawwatan hundi isaa tokko osoo namne akka isin sabskiraayib gootanii jechuudha. Abdiin qaba maaliif waan isin jaaladhuuf waan isin na jaalattan waan beekuuf warri na jibbitaniit immoo waan isin jaaladha uummata kana koo hin jiru jechuudha. Kanaaf Khadijaan teenya yeroo dhiyootti albaama haaraa qabattee dhufaa jirti. Zabduu singilii koo Jirra kuno. atis jechuudha waan babbareeda dalagaa jirta. Akka carraa ta'e isii argachuu koo kan sababa naa ta'e isii jechuudha. Yeroo dheeraa foddaa televizyiinaatiin si ilaalaa ture. Sagalee kee immoo karaa WhatsApp fi imoon si dhagaan ture. Booda immoo qaamanuu si argee hin jira jechuudha. Ni kanaafiyyuu singilii laqaqaa kana maaliif singilii jechuun nama jaartii hin qabne moo nama jaalallee hin qabne moo dhugaatii singilii jedhamu sanii naaf hin galle. Singiliin kun egaa waa hedduudha gara itti hiikamu. Ati gara nama jaalallee hin qabnetti hiikti. Gaariidha keekuunis hin ta'a. Fudhanneerra. Ani amma neeku. Akeekuunis natti tolee jira. Kan biraatti illee akka barbaadanii taa'ee kare. Yaada gaariidha. Namni kamuyyuu jechuudha beekisee hojii aartii kana keessatti akkuma toletti hiikkata namni hunduyyuu. Amma waa'ee jaalalallee yoo sirban isaa san fakkaachuu danda'a. Maaliif aartiidhaa beeki? Waan keessa kiyya jiru kana yoo ati jaalalaan sirba jaalalaa tokko gadhiiste yoo akka jaalalaan miidhamu taate jechuudha akka kiyyaatti waan kiyya dalagee fa'aa jedheetiin itti gammadaa jechuudha keessa kiyyatti. Kanaaf sunis natti tolee jira. Mee nuuroo waddadeen kun akkami? Nuuroon waddadeeraan yeroo ammaa kana akkuma beekamu jireenyi xiqqoo nutti qaaleera. Akka ajaa'ibaa ta'ee jechaadha. Kanumarraa ka'eeti gaama yeroo ammaa kana uummanni kuwanii uummataaf kan hojjetu.
ani nama ummataati. Kan nama kamiituu muti. Kanaafuu kan ummataati waan ummanni keessa jiru kanaan immoo calaqqisee mul'isa kan ammaa kan. Kanaafuu yoo aartii jechuun dumaayyuu calaqqee ummataati. Kan ummataati. Kan ummataati. Karaa agarsiisa malee. Karaa agarsiisa malee. Ka duuba qabateetiin deemu ifa san laallataa ka deemu ummataa jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo sirba duraa kan hojjetu siingilii san irratti yoggaa mucayyoon foon murtee akkasii nyaatu san maal jedhan beekaa? Waan mucayyoon foon akkasitti jaallattu faasan. Kanaaf ni waa'ee sanirraati ummata waan amansiisuu qabdu jechuudha. Ummanni jechuudha yoo waan tokko tokko ati dalayde dhugaatti fakkaachuu danda'anii jaalala nama sanii qabanis xiqqoo hir'isuu danda'an. Mee kanaafuyyuu warroota aartii keessa hin beekne warroota immoo karaa aartii dhufuuf deemaa jiru kana hamilee namoota akkasiin akkamitti jajjabeessuu qaban. Gaani kanan jedhu mucayyittiin nyaattu akkasitti miti kan nyachaa anis kanas ingilii dhugu akkasitti nan dhugaa muti kan dhugan jiru sinis hin beektu. Kan nyaatanis jiru sinis hin beektu kan. Amma kana jettee na eegsisuutti hin beektu. Kanaafuu kan ta'ee san bakkeen ta'ee sun ta'aa oolu guyyaa fi halkan eenyu akka ta'e abbaan of beeka. Gaaffii kana waa malee itti kakaase diraamaa rabbirraa baa tokko yoo kalaaltu eelaa jechuudha. Haadha rabbirraa taateetiin achirratti ka dalayde suni yeroo baay'ee cinqaa turan yoo argan itti badduu tanaa jaallu. Namni tokko wanni hawaasni keenya beekuu qabu jechuudha. Waan sana fakkeessaniitiin dalaguudha malee nama san taateetiin dalagaa jirtu malee uf taateetiin miti ka dalagaa jirtu namni hawaasni wanni beekuu qabu. Wanni gaaffii kana si kaasee jechuudha. Nama biraa taaneetiin malee ka dalagaa jirru akka uf taateen dalayne hawaasni keenyas beekee yoggaa karaa gubbarratti argu nama san dinqisiifachuu qaba malee yookiin ati akkanaati ati ni nyaatta yookiin ati mana arrabsitaa miti. Waan sani akka ati uummata dhugaadha waan gaariidha jettee bara. Anaa duubari nama arrabsitaa kan naan jedhani jiru beektaa. Okkee namoota arrabsaman keessaati tokko yoo taate sirriidha jedhanii bira darbaa beektaani malee nama arrabsine abbaan sun of beeketu of baksi yaadasaati ani maaltu yaadhi garuu akkuma ati jettu wanta karaa kun jira fakkeessineeti bakka san akka nama sanii taaneeti malee nuti bakka sanitti taanee bituu kan dhugaa taanee miti waan mucayyitti nyaattu taateeti nuti. Kanaafuu aartiin akkasitti yaa uummata keenyaa sinibar jarraa hedduudhaan duratti Oromoon nama galeefidha. Oromoon barsiisadha, Oromoon hayyuudha hin beeka. Oromoon itti himan, Oromoon namatti hima malee nagaatti ali kana himan jira. Okay, ulfaadhu daawwattoota fi kabajamtoota keenya Zawduleen akkana jira. Siingiliin kiyyanatti tolee jira. Asiin immoo Aadaan Bareenis na bira jira. Wanni baruu qabu jechuudha hawaasni keenya waan taatee tokko dalagan san akka nama saniitti akka hin fudhanne waan jiruu fi waan nurratti raawwatamaa jiru sanii jechuudha wanni hojjetamu malee. Yeroo baay'ee isaanii miti artistoota gurguddoo miti jechuudha numaa lafaa reef dhufaa jiru iyyuu waan tokko yoo dalayna jennu takkaa isin nama badaadha waan badaa hojjettanii haalli keessan kanuma warra jedheetiin nuuf barreessu jira akkasii miti nuti waan dalagamsan finneetiin agarsiisna malee hawaasa barsiisna malee ofii nuti nama akkasiiti miti. Aartii jechuun immoo uummata ifa uummatatti agarsiisa. Kanaaf mee of duratti wanni ati hojjechuudhaaf deemaa jirtu maaltu jiru? Waan gaarii kaasaa isa sanitti na deebi'a. Amma waan an ta'e qaba beektaa siingilii kanarratti akka carraatti amma yaadadhe. Mucayyitti nyaatu san foon gaafa tokko jechuun gaafa hojjettu baay'ee natti tolteerti. Uummannis baay'ee akka jaallatee beekaa beektaa. Gaafa kananii isa nuruu wadda deera jedhu kanarrattanii mee akka gartuu jedheetan bakka sanitti bilbilaafi. Shiroo sana haqiqichuun? Miti. Akka hojjettu shiroo bakka shiroo sana akka hojjettu yaa. Amma wanta gaafaan bilbiluuf kan akkamiin hojjedhanaan jette. Waan gaariidhaa kun amma akka ta'e shiroo fa'aa kana goota gabaa baataa hin galtan jedheen. Ani garuu naan jette kan akka siingilii san kan laalaattu kan foonni nyaatta naan jettu san taanaan ani hojjedhu naan jette. Kanaafuu narri fadde beektaa gaafa ishiin akkana naan jettu mucayyittiinis already barattuu yuunivarsiitii irraa baateedha. Nama aartii akkasitti baay'ee beektuu miti jira. Akka carraa ta'e kanaafuu nama dhabuu nu jira beektaa nu biraa maqaa kanatti namatu kan rakkisiidha beektaa. Jantaanii nu hubachuu malee adaraa keessanii jantaanii nu hubatina. Jechuu barbaadetan namoonni hin beekne. Baay'ee akkuma singoon jedhee dammaan afaan si qabee akkuma amma sin jettan namni aartiif hojjetta malee uummataaf hojjetta malee miti mudannoo akkasii kun namoota heeramu. Sirba shawaa sirbaan kamisee sirba beektaa kamisee jettee qalbiin tiyyaa ilma kamisee jaallattee dhana bilee nagaaftu fa'acha mucaa kamisee jaallattee ishee namaan arga hiittee booda mucaa kamisee jaallattee jimmaa gaafa sirbitus boorana gaafa sirbitus niiti jaallattee ati nama achi biyya sanii achiidha kun ummataaf hojjettaati kaa sirboota kana jaallatu yookaan immoo akkas jaallatee jiru hawaasa keessa jira
naannoo sanii uummata naannoo ganda kamisee gaafa sirbitu guutumaa kamisee magaala kamisee waamsisuudhaan maati seenaa kamisee keessa jiru waan kamisee keessa jiru himsiisuudha haasa'uudha manni akka hubatu malee kamisee dhaqee jaalladhee miti kanaaf akkasii akka nu hubatan akkuma singoon jedhee haa nu hubatan uummanni keenya aarticha uummataaf hojjetta malee biyyattii beeksisuudhaaf hojjetta malee bakka sun hunda magaala godina 12 Oromiyaa sirbiyaan 12 irraa ilma dhiira jaalladhee miti aartiidha kun Karena bola aku penuh, nubat datang itu berbuat sesuatu. Simba apa sih kamu? Baik kan, mereka rumah, yo kesima, jemas mana tenjalan. Tenjalan itu cuma bola kita sesuatu. Jalan rumah parah. Karena aku kasih malu kita, ama malu kita karena gitu, walaupun makan tidak setiap ama, hujin kenya hujin umat itu ante hujin upsati miti. Ama gejira, bau gejira ante, kadijan, wilistu beekamtu jaalatamtu ana biratti bakka guddaa qabdu. Si qofa biratti ani dhuunfaa kiyyaanan mirgan qaba. Ana biratti bakka guddaa nama qabdudha. Sababni isaa ijaan itti ilaale anatu beeka. Nama aadaa ofii jaalatu, nama seenaa ofii jaalatu, nama eenyummaa ofii jaalatu, nama Oromoo jaalatu nan jaaladha. Kanaafin jedhe malee kan uummata Oromoo miti kan Afrikaati isheen. Kan Afrikaa miti kan addunyaatu hin taane gala. Kanaafuu isheen aadaa bareeda qabnaa jette. Aadaa bareedinni isheen hin qabne jette sun har'a mul'achaa jira baay'ee gaariidha. Akkasumattis immoo namoonni faallaan itti deeman gama adda addaatiin jiru of beeku isaanis. Ani immoo dhiisii aadaa Oromaa faashiniin jedha. Akka carraatee waan ajaa'ibaa ta'e isheen aadaa bareeda qabnaa jette. Ani immoo dhiisii aadaa Oromaa dhiisii faashinii dhiisii waan hin taane agartee kanatti walitti dhufeenya qaba jechaadha. Kanaafuu sirba akkas jedhu yeroo gabaabaatti simbira nagaa akan eegdan abdii guddaan qaba. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenya sirba kana jechuudha. Innis gadhiifatu chaayinaal isaa irratti waan ta'eef chaayinaal isaallee asumaan Khadijatitti aansee jechuudha. Aadaa bareeda qaba Khadijatitti aansee waluma biraan isinii ka'a jechuudha. Jala isaa jechuudha. Deegtanii subscribe gootanii daftanii akka hunda isaaniitiif guddiftan abdiin qaba. Maaliifuu innis ka ofiitti irratti yoo gadhiifate isinillee ka ofiitti irratti gadhiifate Artiin keenyas ni guddata isaanis nuuf guddatanii jechuudha. Isaan gaafa guddatan warreen immoo akka isaanii gaadaa keessatti duraan dhokatan hundaan nu baasanii jechuudha. Namoota dandeettii sirbaa qabu, namoota dandeettii immoo waa uumuu qabutu dhokatee nu jala hafaa jira jechuudha. Kanaaf warreen qabeenya qabdanis, warreen dandeettii biraa qabdanis artistoota teenya bira dhaabbattanii bakkuma jirutti akka nuuf jajjabeessitan abdii isinirraa qaba. Mee asirratti gaafii dhiifama gaafisiin baay'isee jira. Namoonni isin qarqaaruuf yaadan jira. Yoo isin gaafattanoo wanni qarqaarsi isin godhan jira. Waa'ee aartii irratti. Amma yuunatti dhugaa dubbachuudhaaf namoonni nuti miliyoona hedduudha Oromoon jechaadha. Gaafa gaafannu namoonni baay'een akkas amma yuunaa xiqqoo hubannoo aartii kana hin qaban dhimma dubbachuudhaaf. Harka dhibba keessaa yoo xiqqaate parsantii 2 yookaan parsantii 1 kan nu gargaaruudhaaf nuti dhiyaatan. Tarii anis gaafa namoonni 2-3 na gargaaran dhumarratti galata wajjin inuman gashaa nama muraasa beektaa. Kanaafuu amma sani kana jedhu nu gargaaruun yookiin artistii tokko gargaaruun aartii ofii gargaaruudha eenyummaa ofii gargaaruudha waan ta'eef akkasitti haa fudhannu. Nu gargaaraas jennee nuti halkanii guyyaa kadhaa hin deemnu dhugaa dubbachuudhaaf. Oo beeki Oromoon gaafa ofii isaatiifuu aadaa eenyummaa ofii garbummaa jalaa ba'ee eenyu maallaqa qabaatee gaafa tokko ofumaafuu waameenuuf hojjeta abdii qabaan. Innis hin rakkisnu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu waan akkasiitti garuu namoonni osoo qabdanii gaafa waan xixiqqaatti waan hin taanetti bakka hin taanetti maallaqa baaftan hedduu sin agarra. Gaafa aartii garuu ijassi dhukkuba waan isaan beeku namoonni sun hundoof sirreessanii baay'ee gaariidha. Thank you. Waan ajaa'ibaati. Simboo waan ajaa'ibaa dubbate baay'ee. Harka irraan qabu harka dhiqatan garaan jiraatan dhugaa dubbata harka jaalata. Abbootiin qabeenyaa hedduu jiru Oromiyaa keessa. Jirus garuu aartiidhaaf bakka takkan qaban. Kan biraa dhaqee gaafa qabatu. Yookaan warri Habashaa dhaqee gaafa qabatu. Kabbaan tokko 200 barreessaa fi. Oromoodhaaf garuu weellisaan Oromoo tokko yookaan weellistuu Oromoo takka gaafa dhaqxe xalaa qabattee hin barraa'u. Warii abbaan gaafa cabsu Oromicha balleessa. Ofaa ilaallu. Waan hin qabne nu godhaan jennu. Anaan godhuu bara anaan qarqaaru bara ana gaafa qarqaaru kan beelee rakkadhee namaa keetti ittiin guddifadhanaa kennan jenneen afaaniif aadaa kana aartii kan har'a kilippii Tigree tokko laalmee kan lafa kilippii kote duuba tokko laalmee akkatti inni bareedu har'a singoon gaafa ka'ee akkasitti hojjedha jedhe yoo xiqqaate 100 barbaachisa kilippii tokko akkasitti dalaguudhaaf gaafa chaanuma irratti feetame ilaali al tokko miliyoona ol seenu al tokko fayyadamu ijoolleen kun
ummata akkasii otoo qabnu ummata irratti dhaabbatu otoo qabnu ummanni keenya kanatti rafeera nutti cadhisee ammas dhugaa dubbanne. Arra magaalota tokko ka'ee sabbata kan buraayyuu mucaan kun ispoonsara gaafatee kan biraa dhufe xalaa gaafa geesse. Kasiin gadi ta'u kuma shantaa barreessaa beeki. Kan biraatiif garuu 200 ol barreessu. 500 barreessu namni mudatee argeera waan ta'eef naanna'aa tures albamii eebba kanaaf. Ta'uun qabu kun piliis yoo akka inni hojjanna beeki. Kilippii babbareedaa hojii babbareedaa hojjechuu dandeenya. Akka biyyatti addunyaatti galaallamu garuu maallaqa barbaachisa. Maallaqa malee maal hojii. Kana gabrummaan nu godhanii beena gabrummaa keessa jirra. Otoo gabrummaa keessa jirru garuu abbootiin qabeenya ammas arras burus aartii irratti rafaniiru. Nuti qeerroof qarree qabna aartii Oromoo irratti. Konsertii tokko singilii yoo qopheeffate Finfinnee keessatti qeerroo fi qarreetu seenaaf. Kanaan ala abbootiin qabeenyaa tokkoon seenan sittiin himaa. Dhugaa walitti himna boo. Kanaaf piliisiin jedhaan abbootii qabeenyaatiin. Isin qabna nuti. Akkuma jarri kun wal bira dhaabbatan nu bira dhaabbadha aartii Oromoo bira. Afaan keessa bira dhaabbatan nu bira miti. Aartii keessa bira dhaabbatan guddina afaan keessa ni bira dhaabbatan. Gabrummaan akka jirutti ta'e keessaan hubaasanis yeroo dhiyootti abshiir ni baana keessa hoo. Yoo tokkummaa ta'e na jabeeffan. Kanaaf wal bira haa dhaabbannu hin ji'a. Keessattuu aartii irratti. Keessattuu aartii afaan Oromoo irratti. Laaffateera aartiin afaan Oromoo. Humna qabna amma keessattuu erga waggaa lamaan kanatti waan haaraa hojjechaa jiru. Tattaafanneetuma akkasumatti singoonis waan qabu ijoollee isaa mana isaa beelessee hojjechaa jira. Yookaanis akkasuma. Kanaaf otoo isaan qabnu iyyuu immoo ispoonsara akka ta'an arras burus afaanii fi aartii isaanii bira haa dhaabbatan hin jiran. Hedduu jira kitila jira. Dhokatanii nu garuu waadaa isaanii keessa. Talaa gaafatti biddaatti dhaloomaa seenan keessu meessan hedduu jiranii beeyna waan ta'e kanaaf of ilaalaa dhaabbaddaa. Akkuma jira kaawwanii warree yookaan kookaa tokkotti kookaa malitti dhaqanii barreeffatan san 200 kennanii isinis kennaan jiran afaan fi aartii keessan bira dhaabbaddaa hin jiran. Tole yaada gaariidha dhugaa waan baay'ee gara nama nyaatudha. Maaliif yoo jette sirba namoonni biraa dalagan yoo ilaallu haalli itti dalagumsu jechaadha haala bareedaadha. An sirba kilippii Oromoo keessaa hedduu kana gammachiisee seeraan dalagamee jedhamee yaadamu jechuudha. Sirba Galaanaa Gaaromsaa qofatu natti tole. Haalli isaa itti waraabamee fi bakki itti waraabames hedduu namatti tola. Kunniin immoo osoo dandeettii fi osoo aadaa isaa osoo beeksisaa jiran osoo waan hedduu jechuudha Oromoo keessa waan jiru beeksisaa jiran haalli kilippii itti waraabamus maaliif hanqina mallaqaa waan jiruuf bakka deemanii waraabamuu danda'u san osoo hin dhaqqabinitti akkuma fedhan waraabamee jechuudha. Koshkiyya ilmaan afaan si qabe arra kaameraan tokko jechuudha. Kaameraa tokko waraabuudhaaf 20 kasi gaafatu jira 50 kaameraa akkasii jira kaameraan bichaan shubbistoota dhiisi uffata aadaas dhiisi bakka deemtee waraabamtu konkolaataa achi geessite laaqana isaanii ciree isaanii dhiisi. Kaameraan qofti 20 kasi gaafatu jira. Nuti yookaan rakkanneef fuula 10 geessine waraabsisna. Laal hanqina maallaqaati kun. Kanaaf kilippii akka addunyaa dhageetu tokkichuu dandeessa. Dalaguu dandeessas. Mucaan kun mara addunyaa dhageeffatee barsi ingilii. Aadiyaan hojjetu hojiileen hojjetu rakkoo uummata kana rakkoo hawaasa kana baasee gaafa hojjetu booldi godhee addunyaa dhageeffatee bara. Faranjii irraa sirbee bara. Haaya walitti himna. Kanaaf hojjechuu danda'a mucaan kun. Girmaa barbaachisa garuu diinagdee maallaqa barbaachisa. Si galtee akka addunyaa si dhageetu dalaguudhaaf. Kana gochuudhaaf uummata qaba aartiin kun mootummaan qabnu jeera. Mootummaa kana isin qabu aartiin Oromoo kanas hin qabu gaafa nuhoo goobanas hin qabu gaafa eebbisaa addunyaas gaafa Usmaayyoo Musaas abbaan qabdu aartiin Oromoo uummata qabdi garuu. Uummatichi sun akka jalaa hin jedhan. Waanuma qabu hundaan humna qabu hundaan. Social media kun toleera har'a. Artistiin isaanii ka'ee san caala akka darbu gochuu kan qabu gahee qabu uummata kan. Kanaaf amma yoomitti rafnu bakka kana booda. Wal artistii keessattuu jala haa deemnu wal jala haa yaanu. Hadhanuu jedhanii bara isaan kileessa wareegaman Usmaayyoo Musaafa hedduun isaanii bara. Maarameefaa Oromoodhaaf jedhanii bara asiin nu go'ani. Afaanii aadaa isaan du'anii asiin gahan dhumanii asiin gahan kana dhugaa kileessa acaalu du'ee kana irrallee bira dhaabbachuu qabu Oromoon hin jedhan. Tole galatuma asirratti jechuudha waan dabaluu barbaadu. Amma artistiin saba biraa tokko yoggaa waa'ee xiqqoo afaan Oromoo itti makeetan waa'ee Oromoo osoo inni kan sirbu taate mana kennanii fi makiinaa kennanii fi kan jechuun maanni hangara kiyyatti uf dhaaduu natti fakkaata. Maaliif kiyya mana kiyyatti jechuudha mana kiyya beelesseeti nama biraatti laachuu natti fakkaata. Kanaaf warri qabeenya qabdan abbootiin qabeenya illee warri immoo qabeenya osoo hin qabnes dandeettii qabdan jechuudha aangoos qabdan artistoota keenya bira dhaabbatanii jajjabeessaan jedha. Gaafii xumuraa immoo kan isin lachuu isin gaafadhu jechuudha. Artistoota biyya biraa jechuudha warreen sabaan bira ta'an yoggaa isaan konsertii waan garaagaraa qopheessan naayit kilab ta'uu danda'a. Bakka garaagaraatti yoggaa deeman boodigaardii qaban san qabeenya isaaniitiin qacarachuu danda'an yookiin immoo miti mootummaallee yookiin mootummaallee qacaruu fi danda'an. Mee aartii Oromoo keessatti yoo ilaalu immoo artistoonni hedduu jira beekamtoonni jechuudha. Yoggaa waan akkasitti irratti hirmaatan san akkamii nama isin eeguu qabda immoo
ummanni iyyuu haa ta'u ummata biras haa ta'u mootummaa biras haa ta'u miti mootummaa haa ta'uti wanti isiniif eegumsa keessaniif wanti isiniif laattamu jira. Tokko jira. Abbaan kam jenne mootummaan gamna akkamitti gaarii nu qotara. Silaayyuu bakka nuti ol bakka artistiin Oromoodha Harawaan keessa jiru quba isaatuun qabu kan biraa galuu miliyoona badhaasu jira waame. Dan keenya garuu saafaan ifaadaa isaa guddisu gargaaree nu ittiin jiru. Kaleessas mootummaan qabna ras mootummaan qabna nuti akkasuma godha. Ummatuma keenya qabna rabbi qabna baanee galla sossoone malee gaardii nuti deemnu tokko illee hin jiru. Okay, single as one dabaltu. Ani bodyguarding qabnu bodyhardii malee jedhama. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Single as one jechuudha. Idea babbareedaa uuma. Ani hawaasa kiyyaaf wanna asirra dabarsuuf fedhu. Haalli aartii fi aartii. Haala aartii fi artistoonni keenya keessa jiran hedduun yaachisa maal yoo jette yoggaa naayit kilabs ta'us bakkoota garaagaraatis yoggaa ta'us jechuudha. Haalli uummanni keenya itti qeebaluu fi haalli immoo uummanni biraa jechuudha. Uummanni uumaan keenya jechuudha artistoota biraa itti qeebalu tokko miti. Yoggaa madara gubbaratti yoggaa taphatan jechuudha. Kanaaf ani qeerroo fi qarree sanbiras jechuudha manguddoollee yoggaa naayit kilabs ta'uu danda'a bakkoota garaagaraatitti artistoonni keenya yoggaa taphatan ijaan jechuudha sirriitti eeggachuu qabanii maaliifooyyuu ija takka yoo si balleessan ija takkaan laaluun ni ulfaata. Iji teenya ammas urganuu badde bultee jirti jechuudha. Ammas kabraa akka nuti hin daballe yoggaa artistoonni keenya bakkuma feetanitti artistoota keenya yoggaa argitan artistoonni teenya isin beekuu hin danda'an isintu isaan beeka malee maaliif nutu artistoota keenya hordofa malee artistoonni teenya walumaa galatti saba addunyaa irra jiru kana hunda beekuu hin danda'an. Kanaaf bakka artistoota keenya itti argitan hundatti bira dhaabbatanii jajjabeessuu qabdan yoo isaan akka carraa ta'ee rakkatanis rakkina isaanii immoo irraa qoodachuun dirqama keessanis hin jedha. Karattis haa ta'u bakkuma kamittuyyuu artistii keenya bira dhaabbachuun dirqama keessanis hin jedha. Isinis akka hawaasa tokkootis akka artistii tokkootis jechuudha waa'ee artistootaa kana osoo sirriitti uummata kana beeksisanii hedduu nutti tolaan. Baay'ee gaariidha. Egaa nuti kan jennu sintu nu beeka gaafa sun nu beektanii dubbistan isin bira dabarru dhugaa dubbachuudhaaf. Amma ani gaafa karaa irra deemu siigili gaafa naan jedhan gonkumaa biran darburmaa har'aa miti. Kanaafuu siniyoo bakka nu qabaattan siniyoo jaalala nu kennitan namni sin jalaa sun immoo waan nu kennineef hin qabu. Kanaafuu ani biyya kanas warri deema yeroo tokko afaanuma biraa warri sirbanirree miliyoona tokko galchanii galchuu fi miliyoona 10,000 jenna. Kan galchuu eenyuuni yoon jedhe immoo ani Oromoodhaan jedha. Kanumti saba biraatiifuu miliyoona hedduu galchuu Oromoodha. Akkuma kan namaa galchitu sanitti keetis galchiinsi jedha. Sababni isaa situ tokkoffaadha. Situ addunyaa kanarratti tokkoffaadha. Dhugaa dubbachuudha baay'inaan eenyutu singitu. Sumatu addunyaa guddisaadha. Akkas godhii. Kanaafuu gama biraatiin immoo kan nama eegu. Gurraacha garaa garbaa, limuu garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaati kan nu eegu isa. Garummoo cinaatti immoo akkuma jedhame qeerroon keenya, Oromoon keenya osoo ofii isaatii rakkatu beela'uu kan nu barsiisee har'aan nu ga'e nutis jirra ijoolleen saayii nuuf jiraadhaa nuuf ulfaadhaa bakka jirtanitti galatooma. Zabdu amma anaasa soo walumaa irratti gurraacha jechuudha. Mee daawwattoota keessi nuti kanaaf affeere xiqqishuma naaf jedhiifi achi booda immoo karaa aadaa malee dhaqamaa deema. Gasa seerraan gadi yaatanii yaafitoo dhooqa shaameetiyaa. Gasa seerraan gadi yaatanii yaafitoo. Mataan qarree mormi dhangalaasaa shitoo dhooqa shaameetiyaa. Mataan qarree mormi dhangalaasaa shitoo. Ariifataatu kurrii yaabbataa dhooqa shaameetiyaa. Ariifataatu kurrii yaabbataa. Meetaa bootolti dargaggoo saabbataa dhooqa shaameetiyaa. Meetaa bootolti dargaggoo saabbataa. Gorii sambataa barii isaa galtaa dhooqa shaameetiyaa. Gorii sambataa barii isaa galtaa. Yamiidhagduu dhufteen shaamarree saabbataa dhooqa shaameetiyaa. Yamiidhagduu dhufte shaamarree saabbataa. Nuuroo wadda deeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee fadaalaa. Soorii adda baasii yaa rabbi keetu caalaa. Soorii adda baasii yaa rabbi keetu caalaa. Soorii adda baasii yaa gooftaa keetu caalaa. Soorii adda baasii yaa rabbi keetu caalaa. Jennaan nuyi. Soorii naaf ta'e jira.
Ayee kadooti. Kara kee dhufee jira. Haalli keessan hedduu natti tola. Seera aartii keessatti jechuudha aartistoonni wal barbaadanii walitti dhufanii wajjin taphachuun akkuma hawaasni keenya jechuudha maal jedhanii ibsudha afaan Oromoofaatiin harkaa badee yoggaa namni du'uu fi waan Gaddaaf gammachuu. Gaddaaf gammachuu. Shangoo maal jedhan walitti dhufaniitiin Afoosha. akkasii walitti dhufanii mari'atanii ture hawaasnis aartistoonnis jechuudha akkuma sanitti walitti dhufaniitti wajjin taphatanii waan qaba wal gargaaratiin wajjin jiraachuu kana haala seera aartii keessatti hedduu namatti tola. Kanaaf isin walitti dhuftanii wajjin taphachuun keessan hedduu na gammachiisa wal barbaadu jechuudha. Kanaaf yoo hawaasni dhufee isin ilaaluu baates isin ofii keessanii yoo wallaaltanii yoo tokko kamiidhamu taate tokkotu iyyaafi jechuudha ni birmataaf. Kanaaf haalli keessan hedduu na gammachiisee jira. Ni atis sirba haaraa irraa immoo ka dur irraa immoo aadaa bareeda immoo kamiin naaf affeerta. Haaraa keessaa. Haaraa keessaa naaf affeerime. Maal jetta laata Oromoonni marsuu bakka jechanitti maaf callifta laata Oromoonni marsuu bakka jechanitti. Sirna kufaa kuffisuu qabna maaf biyya keenya irratti ajjeefamna. Sirna jilar kuffisuu qabna maaf akka keenya irratti ajjeefamna. Daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha karaa xumuraatti deemaa jira qophii keenya ani hedduu gammadeen jira. Asin siingilii kiyya argaa asin immoo kadoonti yana bira taa'aa jechuudha hedduu gammadeen jira. Kan gammadu immoo yoo jara kanatti jechuudha chaayinaala isillee aadaa bareeda qabna. Kan isaa immoo Zoguu Entertainment yoo isin laayik goota yoo isin subscribe gootanii fi daftanii guddiftan qofa kan gammachuun kiyya kan gammadu jechuudha. Yoo isin immoo subscribe laayik hin gooneef immoo hin gammadu jechuudha. Kanaaf abdii isin irraa qabaa akka isin aartii keenya daftaniitiin nuuf guddistan abdiin qabaa. Kadooti jallee daftanii akka isin guddiftaniiti waan haaraa dalagaa jirtu kana yeroo dhiyootti xumurteetiin akka irratti gadhiistu abdiin qabaa. Innis immoo sirba haaraa waa'ee faashinii jechuudha qabatee dhufaa jira waan ta'eef sirriitti akka bareedu abdiin qaba. Innis yeroo dhiyootti irratti gadhiisa. Kanaaf daftaniitiin akka bira naaf dhaabbattan jedha. Ani gara kiyyaa galatoomaa isiniin jedha. Isin maal jettan? Dubbii hin dheeressinu dubbii xiqqumatu galaa fi ulfaadhaa isiniin jennu. Ayyee horaa bulaa yaa uummata keenya rabbiin kaayyoteen afawwitee nagalmaan nu haa geessu rabbiin nu haa bilisoomsu jedha. Ayyee ulfaadhaa galatooma. Waaqayyo immoo bal'inaa fi bilisummaa wal nu agarsiisa. Akambe